tabarakallah egaa hordoftoota kiyya har'aan kanallee deebi'eetiin jira maal qabatee dhufee meeshaa obboleettiin kiyya nama barbaadu sarpiraayizii gootee akkasumas suufillee biraan eelee fi istoofii eelee jirti haga dhumatti waliin tura maashaallah tabarakallah ejjita akka namatti tola hundumaafuu turtiin keessa nan darbatin waliin haa ta'u salaamtan illee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan nagaa bisin walitti jalatamatu kabajamoo kan beekan keessatti alaabni isaanii keessa dalagaa fi maal fakkaatu jecha nabira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda ta'e abdiin qaba itti aansuun kallattii waan gara meeshaa qabachuutti isin dabarsa asumaan waliin gala jechuudha istoofii kana qabdi istoofiin kun egaa hordoftoota kiyyaa gosa hedduutu jira akkasumas akkanatti yoo dibamu waliin hin beekamu jechuudha garuu gizee ajajanii wanni isaa kun sibiilli isaa kun gosa hedduutu jira jechuudha hordoftoota kiyyaa qofaaf laamira mata'ee laamira haphii fi furdatu jira jechuudha gadi seeratti hundaa'ee abbaa lamaatti hundaanii qaba asiin immoo kana qaba sawatii maali wanni irra kaatan jirani egaa akkasii hordoftoota kiyyaa kuni diftii irra kaatan jedhanii isaan garuu namusa buk malee kun amarsiisaa miti ammoo akkanatti fidanii jirani sibiilli kun jala kaattee akka namoota irra keessatti garuu waa'ee nama siisu hundumaafuu kana fakkaata normaali asirrallee kaa'atuu ni danda'ama garuu jechuudha filannoo ni qaba lafallee kaatanii ta'a jechuudha bireekariin isaa kun bireekarii bareeda tokkoffaatiin dalagame diddiqqaa kanaanii as keessa mootu gara jalaatiin bakka baaldii uumama taa'atan shirma naannoo qabatan mana lama qaba qarshii kuma jahaa qarshii dalagame jechuudha hordoftoota kiyyaa baay'ee keessan wanni kun garaagarummaa baay'ee qaba haga qarshii kun godhanii jira kanuma ta'e bakka dhuftatti kana miilli isaa cufamee jiru jechuudha hundumaafuu akkasitti immoo eelee baratamtu eelee bareeda tokkoffaa isillee guddoo kataate ka jiru keessa jechuudha maakalamee jira diqqoon tanaa gadi kuni guddaadha laamiraan isallee tokkoffaan ka hojjetamedha bakka maasa shaqqabdii booksiin isaa kuni diqqaa guddaa qaba kuni ka guddaati jechuudha as keessa baalli illee ni seena waan garaagaraa as keessa kaatuun miidhanii harcee garaagaraa asitti immoo carqii maasa shaqqabuun akkasii qarshii 8,900 fi 800 egaa hojjettoota kiyyaa asitti immoo kun akkuma argitan maashinii bunaa kana qabdi maashinii kana kiyyaa fayyadamaa jira hanga ammaa garuu waggaa tokko fayyadamee tanii olii hin beeku inni guddaan meeshaalee maashina kanneen akkaataa fayyadama isaa isiniitti jechuudha akkaataa isiniitti fayyadamanidha kuni qarshii 1,900 jirtu ammoo kana saanii raanii kan immoo abbaa saanii taatee turkii jechuudha tokkoffaa isaa raanii taatee turkiiti garaagarummaa qaba firee sadinaan jette hordoftii akkuma argaa jirtan kan saayiziin isaallee asirratti barraa'ee jira jechuudha saayiziin isaallee akka gatiin isaa dabaluu fi gatiin isaa hir'atu ni wanni ta'a jechuudha hordoftoota kiyya akkana isin jaa inni ammoo meeshaan isii kanuma meeshaa wal jedhamu minxaafii kana isii guddaan jettee jirti garuu guddaa jechuun 2-4 kun immoo 2-3 jechuudha sababni 2-3 itti bitee fi kanaan jimaashii haa ta'u kabiraanii dhabee isa kana meetira tokko dheerina irraa meetira tokko jechuun akkanatti asii gasa deemee fi akkanan ta'a dheerina irraa qumatii silaa kaasii gaddabalu dheerinatu 3 ta'e jechuu garaan isaa tokko makaawwan wajjin walumaa galatti qumatiin isaa 3 fi garaan isaa 2 jechuudha meetira tokko kaawwan garaagarummaa qaba akkasumas immoo firaashii qabdi firaashii lamaa fi tiraasii fi akkuma kanatti nutti mul'ata jedhati yaada yoo isinitti mul'atu namni irra deebi'ee isin waraabaa ofiitiyyaa kunoo sababni ani minxaafii kana biteef isinitti himee jira maashaallah kun tokkuma jechuun danda'ama walirratti maashii diizaayinii isallee maashaallah isin jaa hordoftoota baay'ee bareeda ka turkiiti minxaafiiwwan kunniin meetira isaa qofa meetirillee gatirratti murteessaadha akkasumas biyyi isaallee murteessaadha kun ka turkiiti jechuudha tokkoffaaf lammaffaa qaba akkaataa biyyootaatiinis garaagarummaa qaba diizaayinii isaa kana hedduu akka jaaladhee gartaniin bareedu maashaallah tabarakallah carqii isiin filattee gaaf duraa isii filachiise isa san immootu dhumatee jira kun hedduu bareeda diimaa miti heeqaa bunniidha yaada kaameraan diimaa fakkeesse malee heeqaa bunniidha jechuudha hordoftoota kiyyaa as keessaa immootu siilivarii ni qabu kan warqaammaa xaalixaalii keessa qaba faashina uffataati kun halluun isa wajjin hojjetame kun immoo kireemiidha laala kaameraa sirrii dhiyeessee osoo itti agarsiisu uffatichi kun akkana jira diimaa osoo hin ta'in heeqaa bunni kun kaameraa akkana godhee osoo itti agarsiisu ni mul'ata jedheeti yaada kana fakkaata firaashii firee 2 fi tiraasii firee 6 12 jechuudha
namni baay'een lama wajjin waan ajiitu afaan garas na deemee oolee kaisii fakkeenyaaf kunoo firaashii tokkorra tiraasa 3 godheefii jira. Kunoo asirraallee gadi godhee jira. Bakka xiqqoo asiin qullaa taate tana kunoo asitti buutaatu kunoo agarsanii bakka tana jechuudha. Bakka tana akkanatti kaa'ee malee tokkorra 3 matu gayaa garuu 12 warri jettan akkanatti jidduu wal qunnamsiiftuu firaash tokkotti irra kaa'uun dirqama jechuudha. Normaalii firaash tokkorra gadi dara firima 3 garuu ina bakka tanaan agartanii amma bakka tanaan silaa 7 ta'uu qabaayyuu akkasitti afuufi kunoo akkana isin jaa hordoftoota kiyya yoo akkanatti kan kaa'amu ta'e yoo daaretti kallattiidhaan kaa'ame garuu fireen jahaan egaa firaashi 2 fi egaa firaashiin obboleetti tiyyaa mooto sumaanuu koonniiti ka ispoonjiiti isinitti agarsiisa sirriitti waraabamee miti ol fuudhee isinitti agarsiisa ganaa ka firaashi kana balleessee jechuudha. Kunoo kana fakkaata guutummaan isaa kana fakkaata balbala afutti waraabaa jiraan beektanii bakka viidiyootti waraabu xiqqoo si rakkisaadha. Kuni firaashii boondidii osoo hin taane firaashii ispoonjiiti jechuudha. Hordoftoota kiyya tiraasiin noormaalii kan duraan hojjechiisu firaashichi immoo ka ispoonjiiti jechuudha. Barbaade yeroo maaf barbaada waan jetteef asitti carqii kana laala gatiin isaa gatii kaawwaniitiin tokkoo miti akkasumas hojiin kiyyaallee hojii kaawwaniin tokkoo miti jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliif isin fakkaata anamma carqii hagatti tana ka jala akkanas buuse kana silaa kanatu achi bayaa gizee afaan gizee tokko jala ol bahee nama itti bushaa jechuudha. Tanaan dura akkasitti dalagsiisaa jirtu reenoyyuu hedduu namatti rakkise. Kiyyaallee kamana jiru akkas ture gizee dura kana dalagsiise garuu adaduma waa beekaniin kaawaa fooyyessuu qaban jedheeti yaadaani an akkasitti yaada. Innaa carqiin tuni firaasha hundarratti yoo akkanatti tirfii dhufte deemtee gatii baastii jechuudha. Haa ta'u malee wanna bareedaa hojjechuun bareedaadha. Amma gizee gadi afaan gabariin isaa ol hin bahu jechuudha. Akka fedhalloo ta'e kun akkanatti akka majallisaatti ta'ee taa'aa jechuudha. Tareeti immoo inni kun ispoonjii waan ta'eef yeroon booda gadi yoo jedhe carqiin sunis wajjumaan tirfii ta'a jechuudha. Eshi ispoonjii ta'ee ispoonjii tokkoffaati kunoo kun keessaa ispoonjii sun ta'e ka ispoonjii ta'ellee kan boondidii jedhan ispoonjii boondidii jedhanii ispoonjii laafaa sanii miti waan jabaatu jechuudha. Akka firaasha algaawwanii sanitti tokkoffaa isaati kun. Kana fakkaata asii maatirfii godhuu dhabdee warri jetta maatirfii ta'e carqii maanqatee jettan akkanuma hojjetama diizaayinii yoo kunii fi kun walitti dhufe carqiin kun akkanatti waxxaramu jechuudha. Kanaaf akkanatti dalagama kun gara girgiddaa waan aanuuf seerum isaatti akkana hundarrattu jechuudha. Akkanatti walitti guuttanii hiitanii yoo akkanatti walitti dhufe hin waxxaramu akkanatti hin bareedu jechuudha. Hordoftoota kiyya akka ifa isin ta'e abdiin qaba. Meeshaan obboleetti tiyya akkana fakkaata. Viidiyoo laayikii gochuu hin dagatina. Akkasumas hundi keessanuu chaanala kiyya subscribe godhaa warri osoo subscribe hin godhin ilaalaa jirtan isin argaa jirtan bar maal taatan akka hojjedhu na jajjabeessaa isiniin ja'a waan biraa osoo hin ta'in subscribe like share gochuudhaan hiriyoota keessaniif share godha YouTube kiyya akkas isin ja'a hordoftoota kiyya wanni balleessoo jiraate ifama guddaa viidiyoo kiyya kanumaan xumurameeti jira. Viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina. Hanga hundi keessanuu bakkum jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Dhiifama asitti ni deegadhe sufraa qabdi. Sufraa bulee san tokko na biraa ni qabdi. Ni fidaaf. Kun hordoftoota kiyya sufraa kana dagadhee jala. Maashaallah sufraan kun baay'ee takka guddaadha. Laala tokkoffaa isaati. Maashaallah isin tokkoffaan isaa ka kun akkana sirriitti ol dheeratu kun lammaffaa isaati. Kun garuu maashaallah nuti kiyyaamanii qaba. Garuu walakkaa tanaati ta'an qabu suni. Kun yoo ibidda irraa eegdanii naamusaan fayyadamtan yeroo dheeraadhaaf nama tajaajila. Hedduu bareedaa ibidda garuu hin danda'u. Kun amma baay'ee takka guddaadha jechuudha. Meetira tokkoof tokkotti minxaafii jidduu afee gartanii aginne gahu. Qarshiin isaa qarshii 2000. Kun akkanatti dachaafattanii ni gaha jechuudha. Rakabootii fi maashaallah isin jaa kana fakkaata dura ni dagadhee obboleettiin tiyya akka itti gammaddu abdiin qaba. Viidiyoo kiyya geessee jira. Nagahaan na bula.